Lafa kanarraa wanta akka uumama keessatti yeroo dabarsu nama gammachiisu kan jira beektanii. Magaalaa keessa mana babbareedaa yookiin mana jireenyaa garagaraa keessas bifa adda addaatiin bareeffattanii taa'uu dandeessaa. Garuu baddaa kana keessa dhuftanii yeroo teessan keessatti qophaafaa yoo ta'e nama tokko jechuudha. Miira addaatu sitti dhagahama jechuudha. Ofii keessanii wajjin wayii taatu dhugumaan. Maandi boodii konnekshinii wanti jedhamu tokko jiramti. Keessi keessan qaamaaf qalbiin keessa wayii tokko walitti hidhama qabu. Of qofaa wajjin wayii taatu jechuudha. Keessatti yoo waan akka sooshaal miidiyaa waan kan fayyadamuu dhiiftanii yoo teessan baay'ee sammuu keessan bashannansiisa.